dhugaasniimu karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi surveillance drooniidhaan eegama 24 hour. Waan torbaan dabre irra gahe qabatamaan jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Why? Tokko warri saamu keessa jira. Garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu fi waa'ee saamamuu kanaan busy ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreef fe'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Onni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu hajamu kan ni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama ajjeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatiitama jaaranitti ni naafa. Ummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaan ni qabsoo daras seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhufteetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laala. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa janti nu bira astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantuu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture yeroo ga'a sadii dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaanni maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo wanta akka sararri daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chinisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjii irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan uummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashis irraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo akka deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin halillaa'e. Garuu isiniitu isin jechuun bara ustaazotaan isaa koreen 17 kan dhaqee achi keessa qabsaa'e. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameeti harka dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni nama deebisu illee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeku. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan nama akkana buqqa osoo argan shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa bar karaa saamsa karoonni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira bar karaa baddee isa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa ittiin sanillee itti cufuun oolle halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Sanumarratti yoo haawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laal. Ifiifuu karaa san irra deemuun du'a beeke. Asuusuu ari'aa.
ummata kanaaf dubbachuuni laal mootummaa waan nu gooteef nu godhellee ajani galatoomi garuu immoo boona mana jeesin hajjeesu irraa dhoorki saamichi amma godhamu kunoo ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu boo hayti teetan haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa Ana siyaasa. Oke, monitornya mana? Galatoma ulfaadha. Nama membuusina seera maleedha. Galatoma itti fufaa. Okay. Galatoma ulfaadha. Ijoolleen monitora qabdan. Neetworkii keetti natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86,000 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatoma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma hin huban doktorii keessan ka biyya chaayinatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as dhaabbatuuf faarsa jedhanii asumaan promoot godhanna doktorummaan xiyya jawaariin birallee naageetti alhamdulillah. Galatoma ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatoma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa warri kanaa gariitu Miskin akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoona ol qabanii abbaa nama hunda abbaa Oromoo hunda abbaa Oromoof Oromiyaa fooloo godha miliyoona akka galchitan abdii qabna galatoma ulfaadhaa namoota carraa hin argatin keessa Oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kenna hin dheeresina daawwaa keessatti seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana Jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa lama keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan Jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatoomaa ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomi carraa naa kennuu keetii fi akkasumas assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh haaji jechaani. Ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatti hojii wal qabatu kan gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru. Aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beellamamaa ture, itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana lammaffaa ajjechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira. Furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture ni dhalchite jechuudha achi as dhufa. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni Islaamaa illee hanga takka mirga isaanii malu san harkatee jira. Uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaatiin. Ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Koi Jar, so deebifnee Oro itti aansi namoonni yaada kannate saniif hin gabbu'e nama jalaayi namoonni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa Oroon itti haafuku walirratti deebisa. Oro itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu keetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira.
gabaabumatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu oro. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagaa maasli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti amanuu warra lakkoofsaan xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tama kalee yeroo qabsoo maaster pilaanii qabsoo qeerrootillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhanii itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuu ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirra illee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokko luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha. Gurbaan beeksoo kaase. Edaa waan takka osuma waan furamuu osoo danda'u balleessanii jira. Waan hin qabatamaan beekuma gaafatte. Rakkoon daangaa sun yeroo dheeraatu gangalataa dhufe. Gangalataa dhufee referendamii goone jedhanii haalata qaba referendamii isa inni beekna. San booda bara qabsoo qeerroo kan itti daamsana jedhanii uummata wal fichisiisan. So sagantaa karoora lama tarsiimoo steeppii lamaatiin itti seenne waan san waggaatti deemu. Tokko akka deemu jiru development project baafneet kan deemne jechuudha. Moyyaalerraa hanga hardiimitti hanga naami lafa teessanii olta nama karaarra jirtu tana. Maali gaa? Dooba. Doobaan gaman hanga mi'eessoo dabartee gara Awaashitti dhuftu kanatti. Bordoddee na Awaashi. Bordoddee. Hanga bordoddeetitti moyyaalerraa hanga bordoddeetti gosoota lamaan jiran. Hanga konfiyuuzina godhanitti gaafa tokko waan ta'e ni hima. Gosa lama dhufe gosa Oromoo fi gosa Somaalee. Gosti Oromoo sun afaan Oromoo haasoitu afaan Somaalee haasoiti. Gosti Somaalee afaan Somaalee sirriitti hin beektu afaan Oromoo haasoiti. Gara Baabbilee kanaan si'a.
Uummanni kun wal keessa jira. Wal